Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti miseensonni Afooshaa Hulluuqaa Gindoo biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Afooshaan Hulluuqaa Gindoo erga hundeeffame waggoota 10 ol lakkoofsisee jira. Bu'uuruma kanaan Afooshni kun kan hundeeffameef yeroo gaddaa fi gammachuu wal bira dhaabbachuu bira darbee hojii misooma magaalichaa keessatti hirmaachuun gahee olaanaa baachaa jiru. Qindeessaan Afooshaa Hulluuqaa Gindoo gaazexeessaa Birraa Laggasaa akka ibsetti Afooshni Hulluuqaa Gindoo biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabuutiin hojii tajaajila Mammatin sadarkaa gaariirra jiraachuu himem. Guyyaa har'aas hirmaannaa miseensota Afooshichaatiin biqiloota 1,500 ol dhaabuu himeera. Magaalaa keessa jiraannu kanatti hojiin nuti hojjennu gaddaaf gammachuu wal bira dhaabachuu bira darbee maaliif magaalaa keessa jiraannus hawaasa keenyas hin tajaajillee waan jedhurraa kaane bulchiinsa magaalaa Adaamaa lafa misoomaa gaafanne. Lafti kun lafa giriinariiti, lafa misoomaati. Lafa misoomaa kana magaalli nu heeyyame. Misoomsinee mana qopheessaatii fi akka carraa hojiis keessatti uumnu gogiinsa hongee naannoo kanatti gogiinsa jiru akka balleessinuuf jennee waggaadhaan Afoosha kana teessoo isaas goone biqiltuu dhaabna. Bara waggoota lamaan darbe keessa gara biqiltuu 1,500 dhaabne inni qabatee amma kunuunfamaa jira. Baranas immoo duula ashaaraa magariisaatiin guyyaa tokkotti biqiltuu 1,000 dhaabuudhaaf karoorsine miseensonni keenya gara nama 250ti dhuunfaadhaan biqiltuu 5 akka fidanii dhufanii fi akka dhaaban goone. Kanaan 1,000 ol guyyaa tokkotti dhaabnanne biqiltuu 1,500 irraa qindeessinee dhaabaa jirra. Biqiltuu dhaabateefis kunuunsa taasisuuf carraa hojii dargaggootaaf uumee jiraachuu himuun walumaa galatti Afooshni Hulluuqaa Gindoo hojiiwwan dhaloota borii barsiisan hedduu hojjechaa jiraachuu fi hojjechuufis karoora bal'aa akka qaban eereera. Gaara kana hidhuu keessatti immoo jiraattonni naannoolleen wajjiniin duulaan biqiltuu kana yeroodhaan akka isaan dhaaban akka kunuunsan uummata kakaasaa jirra. Qindoominaan hojjechuudhaaf yaalla. Hamma ammaatti garuu miseensota keenyadha kan humna isaaniitiin dhufanii dhaabaa jirani. Namoonni 2-3 immoo naannoo kanatti qacaramanii eegumsaafis kunuunsaafis nu faana hojjetaa jiru. Isaaniif carraa hojii uumaa deemna. Hanga biqiltuu nyaataaf oolu dhimmoota adda addaa irratti faayidaadhaaf oolu dhaabaa deemnu immoo humna namaas dabala. Dhaabbiidhaanis namootaaf carraa hojii uumaa deemna. Biqiltuu kana dhaabnee asiin deemnu. Duulaan waggaatti si'a tokko biqiltuu dhaabna. Isa kaan immoo guyyaa guyyaan hin kunuunsina. Eegumsa naannoo kan jedhamu immoo qulqullina magaalaatiinis wal qabatee gara biraatti achi siqnee immoo naannoo fulbaanaa akkasumatti hirmaattota miseensota keenya hirmaachisne duula qulqullinaas ni taasisna. Naannoon kun akka inni balfa adda addaatiif hin saaxilamne si'a tokko immoo duulaan dhufne naannoo kana hin qulqulleessina. Hawaasa naannoo sin hirmaachisna. Hawaasni naannoo eegumsa naannoo fi qulqullina irratti akka hubannoo qabaatu immoo wajjiniin hojjennee hojiitti argisiisnee qindeessinee waliin hojjenna. Kanuma keessa carraa hojii uumaa magaalaa keenya bareechaa ofiifis itti fayyadama hawaasa naannoos fayyannaa walii gala isaa immoo magaalaa keenya bareechuu keessatti gahee keenya baana jennee hojii kana hojjetaa jirra. Miseensonni Afooshaa Hulluuqaa Gindoo biqiltuu dhaabanis kunuunsuun tajaajila barbaachisuuf ni geessisna jedhan. Nama gurguddaadha kanas keessa jiru, jaarsa biyyaattis keessa jiru. Umurii isaa otoo umurii isaanii umriin kun gahee otoo hin jedhin umurii isaaniitiin illee ijoollee kootiif dhaabuun qaba kan jedhu miseensas keessa jiru. Kana ilaalcha kana fudhachuudhaan asirratti dhufanii biqiltuu kana fakkaatu akkuma isin argitan kunoo miidiyaadhaanis namni innaa bokkaa kana keessa irrattis dhaabus akkuma argitan sochii kanarra jira. Kaayyoon Hulluuqaa Gindoodhaa kaayyoo guddaadha. Kaayyoon kun immoo kaayyoo ijoollee keenya barsiisu, maatii keenya barsiisu, biyya keenya barsiisu, guddina biyya keenyaa walitti kan fidu, jaalala biyya keenyaa kan walitti fidu, magaalli keenya immoo magaalota addaarraa, magaalota biraarraa immoo adda kan taate hawaas fe'isaatiin dirqama malee hawaasni socho'ee akkanatti ennaa biqiluu dhaabu Adaamaan baay'ee jijjiirama guddaa irratti jirti. Kanarraa kaasee immoo Afooshaaleen adda addaas karaan adda addaatis qindaa'anii akkanatti hojjechuun dhugaadhaan yoo ta'e nuufis gammachuu guddaadha. Ijoollee keenyaafis jijjiirama guddaadha. Akka biyyaa irrattis jijjiirama guddaadha. Biqiltuu kana biqiltuu adda addaa baay'ee amma kan argitan kun gatiin qaalii kan ta'e gosni isaa birbirsi jira, ejersi jira, eexoon illee jira, waan gurguddaatu jira. Asii magaalaa kana sirriitti qilleensaan uwwisuudhaaf hundumti keenya Afooshaan keenya hundumti isaanii kutatanii ka'anii kunoo bokkaa kan otoo hin tuqne otoo maal hin jenne amma dhaabnee kanaaf irra dhufne. Biqiltuu dhaabuu jechaan immoo jijjiirama biyya kana guddisuu jechaadha. Afooshaa keenya keessa immoo namoota gurguddaa namoota ciccimootu keessa jira. Har'a hundumti keenya guddaa xinnoo jaarsa dargaggeessa otoo hin jedhin hundumti keenya dhufneetu biqiltuu bokkaan otoo hin sodaatin biqiltuu dhaabuu irra jirra. Afooshaan keenya immoo Afooshaa warra wal gargaarsuudhaaf
wal birmachuudhaaf wal gargaaruudhaaf kan dhaabbateedha. Nuti immoo har'a biqiltuun dhaabnu biqiltuun kun immoo nuuf bichaa otoo hin ta'in uummataaf qilleensa jijjiiruudhaaf kan nu gargaaru waan ta'eef. Miseensa afooshaalee keenyarraa kan eegamu biqiltuu dhaabanii deemuu otoo hin taane akka ilmoo ofii irratti kunuunsuudha, akka ilmoo ofii irratti ilaaluudha, akka maatii ofii irratti ilaaluudha. Kan immoo afooshaalee kan adda godhu torbeedhaanis ji'a ji'aanis iddoo kanarratti ijaa argamuuf kanaan wal qabatee bishaan hunsuusuu irratti karaa adda addaatiin nama wajjiniin tokko ta'ee ollaa wajjiniin tokko ta'ee ollaa isaallee barsiisaa. Kun meeshaan kun kan dhaabbate kun biqiltuun kun kan keessani kan ijoollee keenyaati kan biyyaati jedhanii hollaadhaan illee warri hollaallee kunuun wajjiniin birmachaa jiru. Isa kana immoo bishaan ganamaa galgala jala isaa kokkotanii akka waa tokko ilbiisni adda addaa kan tuqne eegurratti gahee guddaa akka baanus amantaan qaba. Dhaabnee deemuu bicha otoo hin taane dhaabnee biqiltuun dhaabbatee kunuunfamee amma dhumaatti kotkonnee bishaan bona obaafnee kanaaf nutis afooshaanis taraa obaasaa deebinee nama dhaabbataan akka kunuunsan akka kotkotaan akka bishaan itti uwwisan akka lolaan irratti hin buune akka tolchan itti qacarree nama keessa jira. Hojiillee kanumaaf uumneef namaaf ijaa kana amma warra amma irra jiran kuni kana homaa hojii waan biraan qabanii hojiin isaanii kana kunuunsaas jiru.